Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantu wasallaa jiru jalatti argamtan nagaan ko bakka jirtattis naa qaqqabu baga jiraattanii baga eegamtanii isiniin jedha. Egaa ka har'a meeshaan baay'ee jaaladhe baay'ee na ajaa'ibsiifadhe tokko qabadheen kara keessan dhufeetoo jira. Meeshaalee kaawwan argitanii jirtu tanaan dura viidiyoo irratti hojjedhe isa jidduu keessaa kanarratti baay'ee ofii kiyyaa kan na hawwate ofii kiyyaafuu bitachuuf hawwii kanan qabu namni nawwaa bira ga'uun immoo rabbiin isiniin jedha. Viidiyoo kan laayik sheer gochuun dagatinaa warri chaayinaala keenya faaraa taatan garaattan sabiskiraayibii godhuun maatii keenya taachuu gabanumaan affeerraa kooti. Yeroo baay'ee ijoolleen waa'ee qarshiin na gaafattu jechuudha. Gatii isaa teechisii naan jettu tokko tokkoon kophaattan isinii baasee viidiyoodha isinitti argisiisa. Wanni kun feermuuziidha. Ishii adii jidduu keessaa kanarratti naasaara. Meeshaaleen biraallee haarabtiin jira. Viidiyoo kana irra hin butinaa. Yoo irra butuu baattan hin argitan. Darajaa sadii qaba. Kunooti keessi isaa firiijidha. Fakkeenyaaf hin beektu haraboonni nyaata hojjetanii itti naqatu. Isa warroonni kunoo qixxaa tolchanii too waxii maaliitiin nyaatan jedhamu sanillee daabboo isaa tolchanii yoo keessa teechifatanillee argitan ganama fa'aa tolchanii galgala fa'aa nyaatu oo'aa isaa argatu. Wanti tokko isinitti hima jiraate taanan garuu warri lukkuudhaa barbaadan hin xiqqaata sahaaniin kun jechuudha. Baay'ee bareeda. Warroonni nyaata adda addaatti naqatanii teechifachuu barbaadan jechuudha. Golbaadha keessi isaa bareeda. Garuu fakkeenyaaf namoonni tokko lukkuu meeqanuu fuudhaa, lukkuu lama fuudhaa, lukkuu tokko fuudhaa jechuu dandeessan. Lukkuun kan nyaatamu shunkurtii isaatidha. Shunkurtii kiiloo 5 gadi namni lukkuu tokko hojjetu hin jiru waan ta'eef kana isiniif fuudhu. Wantoota biraa waxii feetanitti naqachuu dandeessanii waan barbaadan. Warroonni marqa jaalattanillee akka kiyyatti marqaallee marqattanii keessa gorachuu dandeessanii. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa kanaadha. Ani amma tokkoon kara gatii isaatitti deemee isinitti argisiisa. Maankaawwanillee maankaa haarabti ta'e ni jira keessattuyyuu warroonni masaabaa madaamii bantanii achi keessaa maankaa babbareedaa warqaammaa ittanii fuutan kaartoonii keessaa fuutanii itti fayyadamtan odoo furannee gallee warri jettanillee ni jirtu. Baay'ee meeshaa achi fuutanii galtan yeroo baay'een dubbadha. Odoo waa'ee gatii wanni kanaa sahaanii firiijii kanaa sirriitti hin dubbatin jechuudha. Wanti isin beekuu qabdan dura birrii wal bira qabaa laala. Fakkeenyaaf doolaara 10 noggaa bittan, diraama 10 noggaa bittan, riyaada 10 noggaa bittan gaafa biyya dhufu meeqa ta'a jedhaa laala. Bittanii kaatanii wantoonni sibiila akkanaa kun immoo shaanxaa qaba. Shaanxaa yeroo baay'ee anuufii kiyyaa waanan argeef jechuudha. Meeshaa baay'iseetoo hin galleeyanii asitti rakabootiin illee jira. Rakabootiiwwan kunniin yeroo baay'ee ijoollee afaan Amaariffaatiin hojjettu irrattan argeetoo jira. Rakabootiin kunillee haarawaa guddaadha keessattuu kan jidduu keessaa sun jechuudha. Guddaadha. Baay'ee saayiziin isaa guddaadha. Akka suuraa kanaatti irraa hin laalinaa jechuudha. Suuraa viidiyoon gizee waraabbamu meeshaa yeroo baay'ee guddisee too mul'isu jechuudha. Gizee ofii qabatanii too waraaban malee kun abbaa gurguruudha. Naaf fudhadha jennaan jechuudha. Ayyamsiisetan jechuudha. Kanan viidiyoo isaa waraabe. Kanaafuyyuu warri bitachuu barbaadan meeshaalee isaa guutuu wajjiniin maandajaa qabaa, kan ixaanatti aarfatan qabaa, ixaana qofa osoo hin ta'in kan waan barbaadetti aarfachuu dandeessaati. Kanaafuyyuu meeshaaleen kun haarawa yeroo baay'ee ijoolleen keenya yeroo beeksisan hin argine ijoollee afaan Amaariffaatiin hojjetanitu yeroo beeksisan argee kanneenis bittanitti fayyadamuu dandeessanii gatii isaa firiijitirraa jalqabee kana isinitti hima. Kuni guddicha kan amma mucaan harkaan tuqe kun jechuudha. Guddaadha. 4,600 jedha. Wanni rakabootiin kun jechuudha guddaadha. Kan itti aanu akkasuma gatiin isaa aguma itti aanu laala ofitti buteen isinitti argisiise. Kun baay'ee guddaa kan itti aanu immoo kan isa lammataa isa sadaffaa jedhameetoo jira. Amma kun kan amma argisiise kun inni xiqqoo isarra saayiziin isaa xiqqaadha. Aguma saayiziin xiqqaatu qarshiin isaatillee gadi bu'aa ta'a jechuudha. Kunis yoo barbaadan kan jidduu keessaa kunillee saayizii feetaniin baay'ee bareeda. Maankan duratti dubbadhe sun kanaadha. Kanaafuyyuu maankan kun baay'ee qaba. Kara 20 meeqaa of keessaa qabaa, shuukaa qabaa, haadduu yookaan halbee qabaa, maankaa guddaa, maankaa xiqqaa qabaa, shuukawwan qabaa. Walumaa galatti kara 20 meeqatti 4,000dha. Gatiin isaa isiniin jechuun jaaladha. Sahaanii firiijii 5,000dha. 3 baay'ee bareeddii hababaa ishee akkuma argitanii firiijii yoo teechifattan nyaatallee hoggaa qabattanii baay'ee wantoota akkanaa kana nyaatalleetti namaa qabanii hoggaa deeman hin qorrisiisu. Nama gaafachuu deemnaa, fira gaafachuu deemnaa, jabaa sanittillee qabannee deemuu hin dandeenya. Namaaf immoo marqallee marqinee yeroo baay'ee akkan naannootti dhaladheetitti qoriidhaan baay'inaan namaa geessan jechuudha. Nama bira gizee deemanii nu immoo kanaaf fayyadamuu ni dandeenyan isiniin jedha. Gatiin isaa kana hubattaniirtan jedhee tayyaada nagaa naa ta'a.